Har'a dubbachuu barbaadu wantoota namaaf hin galin namas jalduftee wanni kennite kun nama mana bilbiluu turte namni tokko abbaa fedhite nama wajjin rashiini qabdu miti waan fedhite biloks godha asumaan na dhageeffadha ijoolleen isin dhageeffatan narratti hin bilbilinaa isin jechuu barbaada wanta tokkoffaa waan namoota hedduutti gaafii ta'e isin adda baasuu barbaadu waan seeraan adda baafadhe jechuudha bakka sanitti muuziqaa wanti baname wayin jiru achi ka jiru ulamaadha namoota amantiiti muuziqaan haasawa namoonni bilbilee ustaaza keenya jaalatamaaf kabajamaa itti hime sun waan sirreetii miti jechuudha walgahiinuu booda gana yeroo gaggeeffamuuf nama 400 wayitu seenee jechuudha booda eegalamaa jirti yeroo sanitti wanti ta'amaa jiru maalidha namni du'aa godhachuutti jiranii sagalee ol bahee wayii hin jiru muuziqaan baname tokko hin jiru namoonni adda baafachuu barbaadan ijoollee qabamte sanirraa bilbiltanii adda baafachuu namni qabame nama hedduudha kan bahes jiranii adda baafachuu dandeessanii muuziqaan tokko muuziqaan achi baname hin jiru lammaffaa poolisiin abbaa nama manarraa kireessan adda baasanii gaafatanii nama Itoophiyaatti tunutti bilbilee Habasha tunutti bilbileen waame bakki kun bakka haraqeen itti dhugamu bakka xajjii bakka caffaraa godhanii asitti jedhanii mallaqa kafalanii konkolaataa qopheessisiisanii jechuudha kan waame Habashaadha adda baasanii himanii jiranii jechuudha waa'ee lammaffaa wanti ani isin himu sadaffaa jechuudha wanti ani isin himu barbaadu dhimmi kun dhimma maaliti dhimma wanniiti miti dhimma dhaabaatii miti dhimma gandaatii miti dhimma kutaatii miti namoonni akkasitti ilaaltan namichaan hawwi jedhamu kun namni jimmaa jechuudha kaleessas amma duras ijoollee baay'ee miidhaa akka tureeru namni waan odeeffannoo qabatamaa wadiin namoonni himaa jiranii warragaa qabu namoonni gugurdaan dubbataa jiran yeroo wanta way gootan koomentii fi poostii namarraa osoo hin taane seeraan adda baafadha irraa dubbadha because waan tokko adda baafachuu isin barbaachisa ekelee waa post godhe amma fakkeenyaaf nama akka Naazirifa afaan raayyaa ittiin qeequun qabu gabaabumatti because raayyaan osoo nama ajjeese osoo na ajjeese anaaf naan gaafatina raayyaan abbaa amantii qofa miti raayyaan sabboonaadha raayyaan nama amantii qofa osoo hin taane abbaa saba kan hundaati kiristaana jaalataa musliima jaalataa raayyaa jechuun mootii Afrikaati namoota akkasii sanniin gaafanni waa jala fiigdanii hamilee hin godhinaa fi tuffadha yoo isin tuffattanii dhiiftanii wanti akkasii sun hamilee godhatteeti nama faana hin dubbattu namoonni qoshaashaanii akkasii sunniini namni tokko ganda keessa ganda kenkee keessa namni gadheen tokko ka'ee yoo waa'ee namaa dubbata gadhee sammataa keessa gadi rukutaa waan badduun tokko ganda keessan keessa gaafa ka'ee waa dubbatu sababa inni ganda keetiitiif babaa kee jalan qabin abbee qabii hojjilaa darbi nama badaa kiyya jettee hin himatin wantu kee ta'uu yoo ta'e nama gaarii godhu nama gaarii amala isaa gana jaarsi dullachuu umriin irraa dhume silaana ilmoo waga kiyyaa dhalfatee lafa buufatu as deebi'eet ummata wal nyaachisaa waa'ee biraa namni tokko du'ee jira pikcharri wayii miidiyaa irra maxxanee ture itti kokkolfaa asii achi shargootan haala pikcharri sun maxxaneeni namatu bilbilee mucaa pikcharri nama osoo adda hin baafatin mucaa pikcharri maxxane sanii jedhani abbaan dhagaye sunis ariifatee maxxanse namni du'eera eenyu akka du'e hangamma addan baafanne ammayyuu lammaffaa namni du'ee jira jedhaniiti ijoolleen chaatti naa keette turte nama kanaan adda baafadha mana hidhaa keessatti kiyaariinis gaafadhee jira ijoollee jirtu ijoollee nama biraallee gaafadhee jira eenyu akka du'e maaliif nama du'e wayii reef qasa galfachuudha qabna waa'ee biraa ijoolleen achi keessa qabaman ijoollee wallooti ijoollee jimmaatti ijoolleen baay'inni isaanii keessatti ijoollee sikkomandooti kuwan ijoollee harargeetii jechuudha mucaan jimmaa tokko fa nama sabboona cimaa wayiitu qabame isa kanaaf dhimmi isin gandatti deebiftanii gandarraa wal nyaattan tokko wayii hin jiru namni gandaaf isin bakka buufate nama jimmaa san namni sun hattuudha nama biraayyuu miidhaa jiru morma qabaa of keessaa gadi baasaa nama ganda jimmaa kaasanii lakkee kale toorraa dubbate wanti isin jettanii fandaa tokko tumtan hin jirtan dhageessanii kan biraallee jimmatu kana nu godhe jettee kan iyyitu sammuu keessa yeroo waan tokko dubbattan sammuu keessan seeraan itti yaada fakkeenyaaf ani Naaziriin waan tokko izaara irraa fakkeenya isinii godha Naazirtu yeroo maammeen waa'ee Finfinnee wayii wanna jedhu yaada isaa mormuu ture yaada Naaziri isa mormuu ture hoggaa mormuu ture sorry yaada maammee isa mormuu ture irra deddeebi'ee poostii waan nama wanna jechisiisu wayii maxxansuu ture okay yoo arsooma ta'e Naazir arsiidha
ناظرين وانا نقول اسم ميديا أرجعتني جرتني كيسان اللي وانتني ستم بسنجو أمورا ناظر بلوك نقول أني ناظر ولا نرجع نوم وان نقول جتن كان وان نموني كوب قولني تي ما متنسن كان أرجع ملهين أرجوكم كمان جتورا أكس قولا نمني تقول جندكي يدرك كم يوم نمني جندكي تركين لقبات ما تاجي لقبتها متي نما كوشاشة جندكي كيسا قدي باسي كليري قول نما بدأت كوكي جدهني مدو gandummaa miti nuti kan wal faana jechuu dandeenyu oromummaadhaan lafaan adda fagaanne malee lafin tinya takka ijoollee caatii ijoollee firshoo ijoollee gadaboo ijoollee kuulloo maalinni kun maaltu kan hunda isin dubbachiise mee ganda walii dhaqxanii beektanii anan marsiidha bakka itti dhaladhe san malee naannawa biraa hin beeku asii kaatanii hin xantanii waan biraa akkamitti dubbattan kuulloo maal akka ta'e eessa beektan gadaboo maal akka ta'e eessatti beektan hin beektanii waan tokko hin beektan waan isin hin hangalchine keessa hin gallina namu bakka ofiitti dhalate sanitti biyyiti isaaf warqeedha bakki jiraannu kun illee nuuf warqeedha miti biyya teenya ta keessatti dhalanne bakkumaan jiraataa nu tolte jenna irraa dagallagannee rakkannus nu toluu dhabdus akkuma hundattuuyyuu jiraataa jira bakka kana keessatti immoo nuti wal danda'uudha qabna as teessaniituma arraba dheeraa meetira meeqaa tokkoof keessaa hiyya yaasina garuu namoota saniif fakkeenya wayaan haayilaandii bishaan keessa jiru fi keessa hin jirrirraa fakkeenyaan isinii godha viidiyoon kaleessa viidiyoo kaleessa hoggaa haasa'an waan haasa'iyyuu hin beeku baay'ee dadhabee jira booyaa ture fuulli koo jijjiiramee jira so I don't know wanta kaleessa haasa'e hin beeku wantoota irraa fakkeenya godhachuu dandeessanii jechuu lammaffaa nama tokko nama maqaan hin beekamne jira namoota poolisiin himte nama 4 habashaadha isaan sanniin keessa nama maqaan isaa haga amma addan baanitu jira waa'ee san nama san maqaa maal osita yookiin akka waan kiyaara namni sun beekamee wayii saahiba isaa ta'ee irra ejjatee wayiitti namoonni fudhatan adda hin baane wanti kun wanta uumame namni adda baafate hin jiru hanga ammaatitti adda baafachuudhaaf namni callisee jira jechuudha enyo kata namni adda baafate hin jiru addaan baafatama nama kan immoo asirra wait nama ma bilo namni na rabbil bilto abbafete taana nam bilok su goda dhageeffadhu misindira yaha namni irra iyyisiisa waleekum mana tajjiiti miti misindira namaati yeroo nama rabbil biltan yoo se takkalama bilbiltanii namni sirraa hin kaane waan bilbiltaniif san barreeffama keessan kaawwadhaa deema bira wanti isin himuu barbaadu namni bilbilee isaa waame habashaadha poolisiin himtee jirti nama habashaati namni habashaa sun nama 4 namni 3 maqaan isaa beekamee jira inni mallaqa qopheessee konkolaataa qopheessee waan tokko gaafa haasoftan gaafa irraa dubbattan sammuu keessan banaarraa dubbadha akkasumaan irraa hin haasayina konkolaataan akkamitti qophaa'e poolisiin ijoollee qabde biyyuu kana keessatti poolisiin qabdee ganama dhiifti kiyaariin harka baay'ee qabde guyyaa hedduu qabde gad dhiifti inni kun hoo waan ijoolleen jila mucaan ganama yeroo deemu natti himee deeme soo namni isaanitti bilbilee waame gabaabumatti ijoollee habashatu bilbileen waame bakka kanatti bakka xajji faraqeen itti dhugamuu biyya jeeqaa jiranii jedhanii mallaqa konkolaataa waan hunda kafalanii ijoollee qabsiisanii waa'een biraa wanti anas irratti dabalee dubbachuu barbaadu waa'ee isaanii jaarsa biyyaatiin akkasuma seeraan namni kun qoratamee mootiin jarasanii eenyu hawwiitiin maqaan hawwiidhaayyuu maqaan isaa guutuu maqaa inni ittiin fayyadamu osoo hin taane maqaa guutuu isaa booda qoratamee bahaa waan godhamu seera namatu irraa dubbata isinii miti as koomentiin keessan guyyaa san dhuftee fi waan tokko hin taatuuf jechuudha lammaffaa waan ani isinii himuu barbaadu ijoollee kana qarqaaruu qabna hunduma isaaniitu amma ijoolleen dhukkubsattee jirti namni tumame baay'ee hasanuu hedduu tumame kiyaariin akkana luka bitaana cabsanii dhaban jedhe baay'ee tumanii ijoolleen shamaraa ijoollee huccuu isaanii irratti bibbiinxanii achi keessatti namoonni kun osoo dheessuu kan ijoollee irra deemee mimmiidhamte akkasuma ijoollee kan piikchira irratti maxxanse nama madaa'e nama ilkaan cabes jira nama wanni isaa rukutame namoota mammadaa'an nama baay'eedha ijoolleen kun yoo kan madaasaniin sheekonnis jiran wanta nama qaanfachiisu guddaa sheekonni mana hidhaa keessa taa'aa jiran isaan kunniin sheeka tokko fa sheeka waan tokko hin dalaganne amantii hijimi as jala
yeroo wanti dhaabaa way dubbatamu maaliif figdanii bakka ganda keessanii keessa dhaqxan isin achirra dhaabatee kan hunda kan goosise Oromoodha mataa ijoollee irra dhaabatee taphataa dhiichisaa qawwee mataa ijoollee irratti kan tokkisisan mucaan qawwee irratti tokkosanii dhaban jedhe mataa kiyya gubbaa dhaabatee eenyuun kiyaar namichi mataa kiyya irra dhaabatee qawwee natti tokkosee dhabee achi gubbaa isaan irra dhaabbatanii kana hunda kan goosise eenyudha ilmaan Oromooti gochi ijoolleen sunis osoo kan du'es jira nama du'e kana gamma adda hin baane isa kaleessa picture maxxanii sun haala maxxanii namoonni inni san hin duune maali jedhee maxxansa namatu bilbilaan dubbatee nama du'e kana osoo addan baafatin isa maqaa wal fakkaate isa jedhanii picture namni du'e jira ammas namni mataan isaa nama tokko asiin mataan isaa wanni ta'e adda bahee jira lubbuun keessa jirti jedhanii galgala kana namni hin du'e jedhee dubbataa jira waa'een kun waa'ee gandaa yookiin waa'ee kutaa waa'ee amantii wanta waan tokko wal qabatee miti lubbuu namaa salphaadhaa miti namoonni qoosaa gootanii fudhatanii akka qoosaatitti qoositanii waa'ee namoota nu dhimmayyuu irraa hin qabnu waa'ee keessan namoota isin gammachiise namoota gochi kun isin gammachiise jechuudha isiniif haa ta'u maaliif jennaan wanti hundumtuu yeroo isaa ilaallateeti hin sarraawaa ijoolleef bakka goonaa namni ani ergaa dabarsuu fi barbaadu nama ijoollee kanaaf qarqaaruu barbaadan qofa jechuu ijoollee hin qarqaaraa namni tokko maaliif namni cimaa waan kana dhuftanii nun gaafanne rakkoon keessan maalinni maaliif wanta wayii gootaniiti numa qofatu irraa dubbataa hanga har'a ani ijoollee deengaddarraa hanga guyyaa har'aatti seeraan rafne ijoollee bilbilee namni tokko ijoollee san hanguma gaafa isaan fayyaa qabdu qofa irraa fayyadamtanii gaafa rakkoo isaan qunname maaliif hin bilbiltaniif ijoollee bilbilee harkaa caccabes jiran kan bilbila hin qabnes kan madaa'an madaa qabatanii madaadhaan taa'aa jiran baay'eetu jiran isaan sun isiniif osoo akka har'a ijoolleen tun miidhamte isinillee walgahii wayii yookiin rakkoo wayiitiif isa isin fuutaniitiin isaan rakkiftan san isiniif isi walgahii wayii godhatanii akkasuma kaatee isin faana dhaabbatti ijoolleen damoosa isaanii osoo fudhatin dalagaa ofii dhiisanii maaliif mana mucaa keessa galtanii mukayyifaaf televiiziyoonii fudhattan gochi kun gocha Oromoo ta'uu yaa ummata waan nama gaddisiisu wayii eega ijoollee qabsiisanii booda galgala mana isaanii keessa galanii meeshaa soofaa mana wanni fa keessa galanii soofaa fa keessaa guuratan televiiziyoonii mukayyifa girgiddaarraa baafatanii balbala caccabsanii Oromoon ummata akkanaati waa'ee biraa ijoolleen Suudii keessa jirtu baay'ee sodaatti maaliif sodaatti yoo jettan nama hedduu haasofsiise maal tokko isaan sodaachisu namni achi keessatti yoo waa'ee walii dubbata yookiin poolisii walitti waama yookiin dhaqee wal waraana miti akkanaa miti ijoolleen Suudii jiraattan namni hedduun akkanaa himitti akkanuma kanaaf namni baasee walirraa dubbachuu hedduu sodaata so isa kana hunda kan goosise ilmaan Oromooti jechuudha kan du'es kan ajjeese ilmaan Oromooti kan gocha kan hundumayyuu raawwate ilmaan Oromooti yoo wanti wayii dubbatame dhaabatu tuqama jettanii fiigdanii mataa keessan asii achi qabdanii eenyu nama taadde birruu namatti bilooksi godhee jira maqaa taadde qabattee ganda arrabsiten jedhin boodaan arraba isinirra kaayaa gocha ijoollee teenyarra raawwatame hunda kan ijoollee rakkisee haadha dubartoota namoota ijoollee dubartoota miskiinan rakkoo kana hunda kan uume ilmaan Oromooti waan ta'amuuf deemu hundumayyuu tartiibaan waliin laallaa isa isin koomentiif poost gootanii irraa iyyitanii irraa dubbattanii waa gootanii miti namoonni gara ijaaramtetu jira ijoolleen achi deemanii yoo achi deeman haala isaan deemanii nama qopheessinee fi namoonni akka achitti fuudhanii bakka itti godhanii mallaqa buusnaaf jechuudha mallaqa buusnaaf yoo isiniin jedhe namoota guggubattanii isiniin jedhaan jiru namoota guggubattanii namoota gammaddanii miti namoonni ijoolleen kun isin rifachiistu namoonni ijoollee kana qarqaaruu barbaadan hanga qabdanirraa mallaqa walitti buusaa fi hunduma isaaniitu hunda ijoollee kutaa hundaatu taqabamte bakka tokkotti ijoollee kana namatu ijoolleen tun namni rakkoo waan isaan mudatee dhaqan hin beekan waan isaan ta'anii biyya namaarraa galaaran hin beekan intalti kiyya biyya alaarraa naa dhufaarti jedhanii eegan ilmi kiyya biyya alaarraa osoo si taate hoo harka qullaa rakkoo wayii akkasitti mudatee haadhaaf abbaa kan kee namoota ollaa keessan faamilii keessan namoota woo intalti ekelee achi jirti Saudi Arabiyaa irraa dhufti yoo si taate hoo rakkoon tokko wayii yoo nama mudatu inni kun
osoo ana ta'e hoo jedha bakka san uf buusa isinis rakkattan nullee bor akkasumatti isin gargaara kaleellee nama gargaaruu turre har'allee rakkoo Oromoo takka keessaa hafnee beekna jalqaba namaatti akka bu'ee gargaaru nuudha jechuu Oromoon kamuu rakkate Oromoo biraa hafnee beeknu ammallee ijoollee tanniinis ni gargaara bakka itti goonaa namni dhaqee harka qullaa huccuu hin qabane huccuu isaan irratti bibbiinxanii irra dhidhiitanii namoonni amma nama dhukkubsatu kana fayyaaluu qabna sheekota sanni yoo dandeessan baasa namoonni sheekonni achi keessa jiran namoonni waraqaa hin qabne hedduun jiranii isan sanniin baasuudha qabna hin gargaarani namoota gargaaruu barbaadan qofa misenjara asin saameraa fa dubbisa haalatti hin gargaaramu mallaqa keessan miidiyaa irratti mul'ifne ani mallaqa narra kaaya waan jedhu mallaqa maqaa irratti mallaqni nama tokko akka ergamtu mallaqas nama tokko irraa hin fuudhu nama bakka isinii buusanii namni kun ijoollee kanaan haa gargaaru ijoollee hedduu nama waliif finne jiranii ana hangaasaa birraa namoota muraasa mayyuu gareen ijaaramtee jirti nama mata keessaa fuune ijoollee kanaaf mallaqa buufne akka yeroo achitti gadi bu'an harka qullaa hin taane faamilii qabanii faamiliin isaanii ilmi koo biyya alaarraa dhufa jedhanii eeganii intalli isaanii biyya alaarraa dhufti jedhanii eeganii yoo dandeenye hunda isaaniitu gara biyyoota arabaatti as deebifna akka hojii qabatan yoo dadhabne immoo waa itti goonaa waa'ee biraa wanti na ajaa'ibdan namoonni keenya namoonni gugurdaan ijoollee teenya gaafa rakkoo qofarraa fayyadamtu baga wal argine gaafa faayidaa keessanii qofarraa fayyadamtu garuu gaafa rakkoo wayii dhufe akkasitti irraa baqattu osoo nullee taate akkasuma jennee isin fudhanna numa kaleessa isin faana gadadoo baay'ee argaa turre rakkoo hunda ofii isin irraa fudhannullee anama Oromoo waan agooti jedhee takka Oromoo hin abdadhu because Malif jennaan isuma har'a ijoollee tan hin gargaarin gaafa isin jirtan kiyaaram rakkoo wayii uumame bahee sagalee uummataa ta'aa jira rakkoo Oromoo keessatti uumame hundumaafuu sagalee ta'aa jira isin nama hangas garaa jabeeyyii yeroo namni fayyaa qabu qofarraa fayyadamtu gaafa namni rakkoo wayii uummata mudate irraa baqattani maaliif uummata akkasii taatan wal qarqaaruu isiniif amala haa taatu rakkata keessan gargaara ijoolleen kun immoo ijoollee xiqiiti nuti hin gargaara ammas ijoollee dama tokkoof namoota muraasaaf wanti ani isin himu ijoolleen qarqaaruu barbaadu baay'ee akka taatas namoonni waan kanaan fi sabboontitti jimmaa fa garee isaan ijaaramtan sanitti isheefa dubbisaa annama misenjerii kiyya kun baay'ee natti wannaa miti nama hedduutu chaattiin irratti kaayaa yeroo baay'ee barreeffama namaan ture argaa jechuudha kanaaf irra deddeebi'ee isin ilaalamee namoonni dura chaatti kaayaa jiraatan garee walitti ijaarree ijoollee tanaaf wanni goonaa jechuu hin qarqaarraanii yaannan isin himuu barbaadu inni gabaabaan kanuma waa'ee biraa haasawa kiyaarii miidiyaa irraa finne hin iyyisiifnu namni dhageeffatanii jirtan namni duran dhageeffadhaa sheer godhee jira kan miidiyaa ka'aabii irratti haasawee jira asumatti yoo dhaabnillee gaariidha dubbii baay'attee fi fardattiin fi ammoo maal jedhan akkasiimi dubbiin baay'attee fardattiin fe'anii garuu wanti kun gochasuu kaneessaa ijoollee teenya irratti raawwatame deebii isaa isiniif laanna eenyuunis ta'e miti jimmaan ta'e miti eessa ta'e arsii keessas jira namtichaan tokko arsiidha isumarraan gadi jalqaba hattuu mana keessaan kiriir gadi godha waan ta'eef morma qabnee isumatu jalqaba gadi si baafna gumaa mucaa du'ees ijoollee rakkoo irra gahees ijoollee miidhamanis ijoollee madaa'oofte baay'eedha ijoollee hedduutu mani nama luka cabetu jira ijoollee hedduu ka harka cabsan jirti gumaa isaanii isin akka isin irraa baafnu jarsa tokko bilbilaan haasofsiisee jira hiwwa akkataa hattuu ta'uu kan kee gaafa afaan haasofte afaan kan kee irraa namni waa balleesse afaan isaa gaafa haasa'u waliidha waan jedhu iyyuu ibsatee hin beeku so isin irraa baafnaa jechuu miti koomentii fonnaadhaa miti poostiidhaa miti wanti nuti isin irraa baafnu bakka koomentii poostii osoo hin taane seeratu jira maanguddotu jira seera wal gaafannaa ammas nama maqaa keessaniif kichira keessan nama maqaa wallaalamisan hunda isaa adda baafachuutti jira poolisii hanga poolisii isinitti bilbiltanii hunda isaa tartiibaan qorannaa jechuudha
akkasuma waan kana nu gargaaruu qabdani namoonni suudii keessa jirtan namoonni waraqaa qabdan ijoollee mee huccuu ergisiisaa huccuu jijjiiratan namni ganama yoo huccuu uffate guyyatti huccuu jijjiirachuu qaba yeroon kun ho'aan akka ho'uun beektanii arabaaf mallaqa kennitanii huccuu birri diqqoon bittanii birri waan baay'ee isin gaafatanatti hin fakkaanne huccuun biyyaan jiru kanatti akkuma salphatti bitanii huccuu namoota sanuma gargaaraame waan biraa nama akka hin goone namoota baay'ee abdatan hin jiru ijoollee waraqaa qabu nama muraasa nama beeknu itti dubbachaa jirra ijoollee hunduma isaanii kan dhiiraa kan shamaraa hunduma isaaniitiif huccuun akka bitamuuf goosisuudha qabna kan du'es maal nu galcha jennaree nama du'aa tokko du'aadhuma san nu galcha waan dubbatan hin qaban eega lubbuun keessaa darbite bishaan tokko yoo jige isa jige san dhiisanii kama hafe ol qabani isaan jiru lubbuu isaanii ni baraara isa du'eef jannata kadhanna rabbitu garaa oromoo keessa dhagaa kaa'e ijoolleen saudi keessa jirtu waa'ee kana hedduun isaanii dubbachuu sodaatan ni beekani waan ta'aniif maaliif sodaatanii yoggaani waan kana dubbadhe booda rakkoon duubaan narra gahaa hirrakkadhaan rakkisanii rakkootu natti dhufa jettee sababa saniif sodaatti miti ijoollee saudi keessa jirtan yookiin dhaqee namni si ajjeesaa best jaabir jimmaa fayyattu bilooksi godheera qoshaashaa ixaafii ikekaa wanta qosaadhaa miti wanta naasaa jiras jala dhuftanii afaan hin banina abbaa feete ta'an sarrabsa eenyuunu ta'e qoshaashaas jala dhuftee afaan hin banin yeroo isin faana qoosinu hin qabnu ummata jasbaa so guys mee nama lama sadii haasawa kanarratti eenyuun namoonni haasa'uu dandeessan qofti yoo jiraatanii nama lama sadii sinafeera DFG GHR maal nama maqaa jettu kana jechuudha waan tokko yaada way ibsachuuf yookiin koomentii barreessuu waan guddaa sitti gaafata dhageesse dursa maqaa kan kee baafadhu nama ta'e Facebook fayyadam ijoollee nama mee akkaawuntii wanni fayyadamtanii waa'ee ganda nama dubbattanii sinirraa fokkisaa jechuun mucaa nama maqaan hin beekamne nama arsii beekamee jira isa arsii maqaa isaa kaafnee jirra yaa nama sammuu doofaa dhiira ta'e dhalaa ta'e maalitti si beektisaa isa kana maqaan isaa eenyu akka ta'e kan arsii yaa bahee jira picture isaa maxxanee jira achirra eenyu qalleessin yaa kennu dhugaa hin digdanii mataa keessa gadi rukutanii isinitti mammalee maaltu isin iyyisiise nama wanti dalage wayyoo ganda kan keeta dirqama lakki namni kun ganda kiyya jenneeti mataa isinirra haa qabnu barbaaddanii maal inni rakkoon keessanii maal fuutanii dubbii wanni itti deebiftanii rakkoo jirurra jennee lakki namni kun bakka kana miti akka jennu barbaadanii bakkuma inni dhalate isinitti himna bakka biraa ganda haroo itti akka goonu barbaadaniiti moo maal inni nama rakkoo hojjete abbaa fedhe haa ta'u namicha arsii picture isaa bahee jira kan arsii jira kan arsii baalee jira kan jimmaa keessa jira nama wallaale kana gandi isaatu hin beekamne maqaa isaa eessa akka fuunee isin kan isin dhoksitan sun arsiidha miti an abbaan fedhe arsii miti abbaan kiyya rakkoo yoo uume abbaan ana dhalchi morma qabee gadi baasee mul'isa summii isin keessa jirtu nama fuutanii kennitan maaliif rakkoon keessanii yoo namni waa'ee ganda ila ijoollee baay'ee waan isin post gootan an argaa ture akkamitti maqaan nama kanaa maxxana maaltu sin gahe hattuun ganda keessanii hattuun ganda keessan keessa yoo jiraatte isin hattuudhaaf dhaabbattanii maaltu hattuudhaaf isin dhaabbachiise annama badaa tokko yoo obboleessa kiyya ta'e yookiin hin sirreessa yookiin badiisaa sanirraa fixa namni kun ganda kooti jedhee hin himadhu jechuun mata qoshasha mira keessa naman seensisina wanti gochi amaraawatame kun halkan guutuu bu'aa bude ijoolleen tumamu turte munira akkam assalamu alaykum zariyum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كليس ديجني يكون ديجي رامي نمني من كيستنا أرجو زارا مالتاتي مالف قرّاتنا نجدا ولي نمني هندي.
لا أبشر قلنا إيش يناريني نكن ربي ممكن يا أمة لا الجذبة. ينارين كومنتي أكما لافتو تفرطلو يناريني أما دبي جوتي ديبنا ينارين تديسي ومن وجين كابني أسجلا نمو مكيكاتي رلالين راچلدسي wanni amma godhuu qabnu dhimma ijoollee sanii haasa'uu qabna malee dhimma komantii dhiisi. Ani akka xiyyaatti ijoolleen warri Suudii jiru imbaasiin achi jirtu dhimma ijoollee tanaa jala deemtee ifa nu godhuu qabdi. Maayii irratti ani yaadni xiyya. Kuni amma kan yerooti kuni amma jechuun akkaataa itti bahan akkaataa itti wanta jaan. Lammata garuu ijoolleen achi keessaa qabamte hundi waan tokko waliif haa gallu. Guyyaa akka irraa kana yoo wal bira dhaabbanne yoo wal bira dhaabbanne wanni godhamuu qabu ijoollee san maqaa yoo dandeesse ijoollee maqaa ijoollee sanii nu barreessi ijoollee maqaa hidhamte ijoolleen san yoo kan biyyatti deebitu taate ijoollee san maqaa maallaqa walitti buusne ijoolleen san biyya Arabaa biraa haa ta'u Suudii haa ta'u bakka isaan jiranitti deebisuu qabna. Kana wanni hojjetamuu qabu adawwii akkasii cabsuu qabna. Oromoo miliyoona 50tu jira. Oromoo miliyoonni 50 kuni yoo miliyoonni takkaa'u qarshii birrii tokko waliin buusne ijoollee nama 200 san bakka isaan jiruu kalee keessa jiranitti deebisuu ni dandeenya. Ani taniin jedhutan yaanni xiyya kan kanarratti hojjechuu qabna. Kanarratti maaliif uummanni kun nama meeqa gargaara? Maatii meeqa gargaara? Haadhaa fi abbaa gargaara? Ijoollee meeqa barsiisaa jira? Waan san ta'echaaf qubna gariin guddaan dura haala amma keessa jiru kana to'achuu. Lammata yoo ka biyyatti illee deebi'an tahan ijoollee 200 ta'an 150 ta'an uummata san koree jaarree bakka isaan fedhan sanitti Suudii haa ta'u yoo Suudii illee deebisuu didde biyya itti dalagatan achitti deebisuu qabnaan jaa. Akkasiin jaamee na gaafadhu ati yaada biraa qabaatte. Ani kana hangama kiyyaan qobbii sagalee ta'uudhaanis waa hundaanis cinaan dhaabbadha hangama kiyyaan anarraa eegalee jechuudha. Munir. Okay, waa lammaffaa si gaafadha. Ijoollee kana kan qabsiise Oromoodha beektaa? Namoonni miidiyaa kanarratti wal mormuu turani. Postii nama baay'ee argaa ture. Namoonni poolisiin habashatu bilbileen waame konkolaataa qophaa'e kana hundaaf maallaqni kafalamee fi habashatu bilbileen waame bakki kun bakka caffaraati haraqeetutti dhugamaa jira bakka xajjiiti biyya balleessaa jiran jedhanii kan qabsiise Oromoodha beektaa. Isa san keessaa tokko nama Arsiiti maqaan isaa beekamee jira. Lammaffaan mootiin isaanii mootiin guddaan ijoollee rakkisaa ture. Jimma nama maqaan isaa Hawwi jedhamu. Jimma keessaayyuu geeraa maal jedhama asirraa misenjeran qabu qo'ime. Ragaa qabatamaa waliin uummataa waan tokko maqaa isaanii booda maxxansuuf deemna. Namni tokko baale nama tokko maqaan isaatti fichirrisa. Hawwii barnuti. Hawwii kana ni beektaa? Hawwiin bara 2016 alaabaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo warra Makkaa fuudhee geesse hajji dhaqee iqaamarra gubee warra biyya galche Hawwii jechuun. Ani amma wanni na ajaa'ibe keessa dubbii keessa dhedheeressuun fedhu ni beektaa? Hawwii gizee achitti harkan akka Hawwiin fattaala ta'e ni beekan. Shakkuu qaban silaa. Akka kiyyaatti. Jabbiloota isaatii fi isaan gizee walgahii isaanii irratti argaman. Namichi kun haaraa miti. Yeroo hunda nama qabsiisa. Ijoollee Jimmaa hiisaa ture. Biyya keessattis quba qaban. Eenyu maqaan isaa Maarree Abbaa Mancaa jedhaniiti. Gazaalii dhamu eenyu Gazaalii Abbaa Mancaa isaa hiisise. Isaa biyya galche. Isaa iqaamarra gube. Maaliif alaabaa Oromoo fuutee asuma alaabaan Itoophiyaa jiru jedhee wayyaanitti kakanne isa. Namichi kun beekamaadha. Kun jechuun waan shakkii qabuu miti.
gizuma isa harkan kanu ammaani fakkeenyaaf fattaadha nama hiisisu bakka san gizee dhufeehu jibbilloota isaa afuran shanan jahan san shakkuu qaban. Kun amma wanti bishaan dhangala'ee tokko wayaan marta. Arrabooda waa hunda waanuma takka irratti achi dhiibuu osoo hin taane amma maali faashinii maali dibeeta dhugaa rabbi yoo feete maqaa dhaabaa achi kaayuu maarree dhiisne nama dhuunfaa akkana waan akkanaa hojjetu. Jibbilloota isaa hojii baasnii saaxiluu qabatamaan jibbiin isaanii miti qabatamaan amma akka hawwii haa ta'u hawwii jechuun jimma bakka hin bu'u kaanis arsii bakka hin bu'u Oromoo jaani bar Oromoo qabsiiseedha gabaabaa bar Oromoo qabsiiseedha bar Oromoo laakiin Oromoon akka sirna gadaattis Oromoo miti bakka Oromummaa keessa Oromoon akka gadaatti nama badaa Oromoo miti jenna. Amma fakkeenyaaf abbaa duulaa maal jedhu turte Oromoo miti jechuudha. Gaazeel abbaa mancaa siin jedha. Namatti maqaa barbaadu turte san. Eenyu abbaa mancaa? Gaazeel abbaa mancaa. Koomentiidha waan Gaazeel abbaa mancaati. Isaatu biyya gal. Ijoollee 30 40 kan isaa hojii gale warra iqaamarra gube jechuudha. Hawwiin kun haasoo turre gizee haasoo turre kazaliin shaneedhaa ja'a turan wanni akkana maqaa nama tokkotti naggaduu kun dhaabamuu qaba abaluu balleessinaa abaluu balleesse dhume fedhu obboleessa keetu haa ta'u obboleessa kiyyaa haa ta'u akkasitti yoo ifin qulqulleessine abaluu maarreedha gaafa akkana jedhanii dubbatan nama ganda kiyyaa irraa maa dubbatta nama ganda mee namoonni wanta sanaaf namoota kanaaf waazii ta'uu barbaadan rakkoo isaa kanaaf koottaa bakka bu'aa fudhadhaa nama tokko yoo irraa mormachuu barbaadan badii isaa addunyaatti ani ummanni itti haasoitu kuni waa wallaaleetii miti irra guddaan nama amata 20 oliiti warri biyya alaa keessa jiru amata 20 yoo xiqqaate amata 25 sanii oli waallee addaan ni beekan beeka dhagaa didaani beektaa aqoo itanya biqasaqsu taayisamaam kajansan ni beekan ati amma asbaate waan feete yoo haasoite zarii zaaraadhaa dogongore zaaraadhaatu sirrii haasoite arsii bakka buutu yeroo hunda dubbachaa jirra ani yooniin gabbee dubbadhe harargee bakka bu'u ana Muniir Abubakar ka dubbate Oromoo natti kaduuluu qabu yoon badii qabaadhe na gorsuunis na arrabsanis akkuma Oromootti akka Muniiritti ta'uu qaba malee abaluu harargeetu asirra bahee dubbatee arsii kanaa miti kana hubachuu qaban if bakka buutee haasa'uu jirta ammasati yeroo hunda itti himnu kan abbaan fedhe kutaa keessa dhokotee gizee dubbatu na abbichumaan amma fakkeenyaaf ani harargeemi yooniin badii takka qabaadhe harargeen baatee dubbachuu qaba mucaan kun harargee bakka bu'u if bakka bu'ee mucaan kun baalageedha mucaan kun akkana jaaniin irratti kaduuluu qabu dura ummatuma harargee ta'uu qaba akkasitti abbaan fedhe kutaa fi kutaa walitti buusuu hin danda'u jechuudha har'a hawwiin qaballeesse hawwiin hawwuma hawwii dhume bakka hawwiin isuma amma alaa kulli haal rakkoo haasawaa yeroo hunda furmaatatti haa deemu ani furmaanni kiyya ijoolleen qabamteetu nama 150 iqaamaa qabu bahee jira furmaata yeroo hunda Oromoon yaa namni iqaamaa qabu bahee amma nama dhukkubsatutu jira bar waan si gaddisiisu nama cabetu jira nama miidhametu jira dubartii miidhamtetu jira ijoollee dhukkubsatantu jira wanti nama gaddisiisu isa kana ijoollee madaa gurguddaa madaan tumanii imbaasiin maal gooti amma bar yoo imbaasiin wanna kana imbaasiin laallate yoo jenne sitti duulan wanna kana ka furmaata kannuu qabu mootummaa jechuun kaleessa mootummaa wayyaaneeti mootummaa alagaa ture alaga mootummaan keenya warra rasaasan dhoome itti gaafatamummaa fudhatee mana yaalaa kageessuu qabu isarratti dhiibbaa godhuu qabna kuni ifa yoo kan callisu taate dhiibbaatti godhuu qabna waa'ee mootummaatiif rakkoo amma Oromoo obboleessa kan kee kasi qaluuf mootummaa maaltu waliif fidi bakka waan uumame hundumayyuu abiyyitti achi qabnaa Muniir abiyyiin jennee bar
Abiyyi bar Prime Minister muummicha ministeeraati. Mootummaa jechuun bar imbaasiinis mootummaa min imbaasiidha bar. Hay isin waa hundamaa wantarra keessan abiyyi irra maa keessan. Hay waan amma naannoo Oromiyaa keessatti hojjetan. Yaa anu kana jechuun Shimalliisitti jira gaafatama. kan ijoollee Shimalliisitti gaafatama. Waan qabsiise imbaasii obbolaa isaaniiti kan ijoollee qabsiise poolisiin habashatu nutti bilbilee mallaqa qopheessee waa hunda fide jechaa jiran isaan kanneen namootuma achi keessa galanii ragaa ofitti bar ijoolleen ganamaa ekeleen kun kana raawwataara jedhanii kiyaariyyoo dhageeffattee jiraatte ganama dubbatee jira wanti inni ganama dubbateef namoonni gocha kanatu irra raawwatamaa rannan guyyaan kun guyyaa teekiitti irraa hamnu jedhanii dhaqan waa'ee biraa namoonni kamaaliin akka oromootitti simachuuf dhaqanii namni wanta akka koonsartii wayii yookiin mallaqa isaa haa kennu mallaqa isa nyaachisuuf isa duroomsuuf nama jiruu qabu kaleessallee oromoof hojjetee jira miidhaa inni oromoorra raawwate tokko hin jiru gaarii hojjetee hamas ta'e takka kaawaa deeggaree hin beeku shanis deeggaree hin beeku wantuma dhaaba siyaasaa jedhamtu takka deeggaree hin beeku garuu kamaaliin akka nama tokkotti itti goota okay ani bar dhugaa keetii bar ati amma uskubee Zara wayii si gaafadha. Zara wayii si gaafadha. Amma wayii si gaafadha. Ummata mana hidhaa kana keessaa baasee wallaanuu ka danda'u ummata waraqaa qabu osoo hin taane imbaasiidha bakka. Imbaasiin amma hariiroo mootummaa Suudiitii fi mootummaa Itoophiyaa. So imbaasii san eenyutu dalaga? Eenyutu beekamee nama imbaasii san? Imbaasiin Itoophiyaa bakka hundatti nama waa hin gootu bar nama cimaa hin jirtu tunniin gadhee garaadhaan bultu. Okay, ani bar imbaasiin tanuma kaleeti ni beekna tawayyaaniiti hin jijjiiramne jijjiiramni godinaa fi imbaasii hin geenye jennee dubbachaa turre. Silaarra imbaasiin jijjiiramni kun imbaasii keessa jiraate har'a namni quuqama sabaa qabu achi keessa namni takka yoo kan jiraatu ta'e furmaata ni arganna. Imbaasiin biyyaa Eertiraa nama tokko Eertiraa fuuqirraa darbanii hin dhageenye ani biyya Arabaa keessatti hankam tokko imbaasiin hariiroo qabdi uummata isaaniitiif quuqama qabdi. Imbaasii Soomaaliyaatii fi Suudaaniitiif maali Suudaanii fi Indoneeziyaa fi kanarraa waa'ee viidiyoo hedduu dhibba takkaan hoose waan kanarratti namni dhaga'uun dhabe waa'ee imbaasii kanarratti baay'een hojjedhe keessaafuu rakkoo dubartoota biyya Arabaa yaada jedhu irratti amma alaa kulli haal imbaasuma irra dhiibbaa godhuu qaba akka furmaata kennuuf wanni furmaata kennuu danda'u rabbii gaditti imbaasii yoo dubbisee hariiroon amma Itoophiyaa fi Suudii walitti qaban waan sadarkaa bareedaarra waan jiru jechaaf mana hidhaatu dhaqee Dr. Abiy uummata baasee jira warra irratti murtaa'e jechuudha. Har'a garuu